Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin ufne Ya dafsi lakifti Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin ufne Ya dafsi lakifti jirtu hordoftoota sagantaa keessummaadha. Sagantaa keessummaa teenya ta'arraa keessatti wallisaa yookaan artistii beekamaa tokkoon qabadhee dhiyaadhe laata artistiin keenya eenyu keessa seenne kan daawwannu taate nu faana tura. Arraa Ahmad Awwali garuu Ahmad Awwali yoon hin jeenamoonni baay'een hin beekan ta'a. Irra caalatti shakkisoodhaan beekani kamiin deemu xirrooyya maqaa kamiin deemu. Maqaan kanuma namni ittiin nama beeku. Tanaaf shakkisoo jechaa deemna. Shakkiso maaliif siin jaamme eessa dhalatte eessa guddatte maqaan kee iddoo dhalootaati moo iddoo itti guddatte jalqabata? Jalqaba an dhaloonni kiyya akkuma beekamu Harargeetti dhaladhe. Harargee lixaa aanaa gammachiis ittiin dhaladhe. Ijoollummaa kiyyatti achirraa bahe shakkisumatti guddadhe shakkisumatti barachaa ture shakkisurraa kan gara Finfinneetti gara muuziqaatti illee carraan kiyya ka'umsaa waa hunda shakkisoo ta'uu danda'e jechuudha. Achirraa maqaan kun maqaa kana asumatti hoggaan dhufee asii hojii wajjin eegallu namoonnummaa wajjii hojjennu Ahmad shakkisoo naan jechuu jalqabanii Ahmad biraa dhiisanii immoo shakkisoo naan jechuu jalqabanii maqaan kiyya achumaan shakkisoo ta'eef. Ahmad biraa jiramoo maaliif? Ahmad kabira jiraachuu osoo hin ta'in Ahmad biraatis ni jira garuu Ahmad shakkisoo hoggaa jedhanii na yaaman san maqaa shakkisoo kanaatu isaaniif dafee qaba maqaa addaa waan ta'eef jecha yeroo sanatti addatti fudhataniiti Ahmad shakkisoo jedhanii Ahmad biraa dhiisanii shakkisoo naan jechuu jalqabanii achumaan shakkisoo ta'ee natti maxxaneef. Mee shakkisoo gara ogummaa keetiitti achi dabarraa. Ogummaa muuziqaa kana wajjin akkamiin wal bartan akkamiin dura jalqabde gaafa jalqabde? Ogummaa muuziqaadhaa hoggaan jalqabu yeroo maa umruma kiyya ijoollummaati irratti ani daa'imumarraa ka'ee muuziqaan ni dhaggeeffadha hedduun dhaggeeffadha. Maaliif abbaan kiyya steeppii fi kaashetaa kana daldala beekte guyyaa taa'eetiin kaashetaa inni fidu kana guyyaa gara gaggalchee dhaggeeffachaa oola. Isumarraan achumarraan ka'eetiin sirboota dhaggeeffatu muuziqaa dhaggeeffadhaa deemu kana keessa muuziqaan na keessatti uumamaa dhufe. Jaalti muuziqaa na keessatti garuu nan sirba jee yaadeen beeku gaafa ijoollee. Nan sirba jee yaadeen beeku. Tasuma wayii akkanuma dhufteetu mana seente ta sirbuudhaa tuni malee nan sirba jee yaadeen beeku. Hoggaa umriin kiyya deemaa dhufu jaalatti muuziqaa kun na keessatti yeedala hojjechuun jalqabee walaloo barreessuun jalqabee sirba mataa kiyyaa uumuun jalqabee sirboota hin beekamne kan hin dur dhageen beeyin adda sirba ta'e jechuudha. Akkuma mataa kiyyaattiin hojjedha yeroo sana ogummaadhaan miti. Sirbaan dhageen beeyin akkanuma yeedala yaadeetumaan akkama yeedala hojjedha walaloon hojjedha. Sirba naataa yaada kiyyattiin ibsachuu jalqabe akkuma mataa kiyyaa jetti dhuunfaatti. Kana booda maaliif hin hojjennee kajee uummatuma kiyyaan hin lafaa ka'e murteessee gara istuudiyootti dhufuu seenee jechuudha. Tagara sirbaa sanitti deebinaa garuu tasuma hoggaa jennu tarii tasuma gara muuziqaa kana seenuun mala kennaa muuziqaa jalqabarraa isa keessa jiraachuun mala yeroo ijoollummaa kamii namoonni tokko wallisaa fa'aa karaarra deemuunis ni jira albamaan baasaa yaaduu dhabuun mala garuu ijoollummaa ta'eetiin maal fakkaatti mee sirba jaalachuus haa ta'u wajjii jechuus haa ta'u kophaa wallisuus haa ta'u. Dhugaadha. Tasa hoggaan siin jiru osoo hin eeggatin jechuu kiyyaa miti waan kana nan qaba na keessa jira kana keessa jiru santu dhiibatee dirqiidhaan bee malee inni natti dhufeeti dirqamee ani itti barbaadee osoo hin ta'in tasa hoggaan siin jiru
kana keessa jira ogummaa duraan kan ogummaa muuziqaadhaa kan jalqaba na keessa ture san kan uumamaan na keessa ture santu kana wajjin guddate sanitu osoo hin eegin no keessaa dhoohee bahe yaada kiyya sirba mataa kiyyaatiin mataa kiyyaaf ibsachuu hoggaan danda'uu jalqabu wanni kun nama biraatiifis akka yaada isaa ibsuu danda'u naaf gale si galee hoggaan itti seenus ammoo dhuguma sirrumatti akkuma artiititti hojiin hojjedhu sanitti itti gammadee murteesseetumaan hojjedha jechuudha. Sirboota akkamii sirbii hedduu dhaggeeffachaa turtee wallisaan carraa saniin si keessatti hafanii jira sirbii ijoollummaatti hedduu jaalachaa turte kan faadhame. Ijoollummaatti ani muuziqaa afaan oromoo hundumaan dhaggeeffadha. Ijoollummaatti sirbiin ani hedduu dhagayaa guddadhe amma Adam Haruun abbaa kiyyaa fi haadha tiyyaa jaalataa akkoo tiyyaa jaalataa Kadir Sa'iid haadha tiyyaa fi abbaa kiyyaa jaalataa hawaasni hundi ni jaalataa sirboota garaagaraa sirboota Ilfinash Qannoo sirboota Zarihuun Wadaajoo sirboota Daawitee sirboota Daagim sirboota hedduu dhagaatumaan guddadhe kana keessa umriin tiyya soggaa dabalamaa deemtu sirboota warraan boodara dhufaniitis dhaggeeffachaatumaan waliin ture as keessa carraa ta'e kiyyaas dhaggeeffadhe jechuudha. Mee shakkisoon osoo wallisaa ta'uu baate maal ta'a jettee yaadda walleen alatti jechuudha? Ani osoo wallisaa ta'uu baadde maal akkan ta'uun beeku maaliif wallisaa ta'eetiin jira amma. Wallisaa ta'eetiin jira waan ta'eef jecha otoo wallisaa ta'uu baadde waan biraa waan hin ta'uun qabu. Wallisaa ta'uuf hin uumame. Ta'umaaf hin uumame. Gara sirboota keetiitti achi dabarra yeedaloon jalqaba tarreefu jettee jira. Uuma haaree yeedaloo haareen jechuu eegaleette yeedaloo jalqaba sammuu ta'e keessa dhufte waloloo jalqaba barreessitee ta'e yaadattu ni qabda. Na yaadadha ammallee ni yaadadha yeedala sana. Albama kiyya jalqaba bara 99 bee keessatti yeedala jalqaba sammuu ta'e keessa dhufte osoon akkana ooyiruu teenya keessa deemee boshoqa boqqolloon goofaa yaaftee jirti boqqolloo tana keessa deemeetiin cinqii keessaa guura horiidhaaf kana yeedali tokko na dhufe jechuudha caliseetuma osumaan gungumu yeedala wayii jechuu maaliin naa dhufe loko magaalee kalloo morma dundumaa loosha mudhiilee manii karruu teetirraa hedduu wal dhabanii. Loko magaalee wal fuudhannee banna loko magaalee asxoo yaa jaalallee loko magaalee kalloo morma dundumaa loosha mudhiilee manii karruu teetirraa hedduu wal dhabanii. Magale bontul kananani tambiran pedosi arkanani asko magale bontul kananani tambiran pedosi arkanani asko magale lawshal kananani tambiran pedosi arkanani asko magale lawshal kananani tambiran pedosi arkanani sirba kan albama duraa keessatti baasotiin jiralle yeedala kiyya jalqaba ka'umsanaat akka ka'umsaatti jalqaba yeedaliin an dalage yeedala kana yeedala kana hoggaan jechaa deemummoo natti mi'aa dhufnaan yeedala dalagu sirban dalagu danda'ii yeedala kiyya jalqabaa kana jechuudha mudannoo anaafillee taa'ee waan inni irraan fanne. Garuu yeedalli kun hedduu jaalatamee jira sirbi kun hedduu jaalatame gaafas dilana ni jaalatame ta'ee idee jirtaa siif ka jalqabaa ta'uu isaatiin akkamii hamileen uummata biraa agartee? Yeroo sanitti ani hamilee qofaan qaba ogummaan qabu. Ogummaan sun garuu na keessa jirti anaatu hin beekne malee haga na keessa jirtu sanitti hoggaan siin jiru ogummaan qabu san na keessa dhokattee jirti ani ifirratti hin beekne hojjedhe yeedalli kun namni yaa'e ani jaaladhe ani jaalannaa namnis numa jaalata jeetiin yaada garuu sirbi kun sirba ta'eeti yeroo jalqaba jiru sanitti sirba ta'eeti maxxanfamee namni biraa dhagaa jee yaanne tasuma yaanne waan kana. Albama jalqabaa tuyitee jirta bara 99tti kan maxxansite mana muuziqaatti hojii wal harkuun bu'aa bahii guddaa fudhata ture yeroo sanitti akkamitti gara mana muuziqaa dhuftee carraa uummata biraan gahuutu akkamitti argite? Gara mana muuziqaa dhufuun kiyya guyyaa taa'eetiin galgalaa kana hoggaa teenyee hoggaa taphannu nin sirba beekta manuma keenya keessatti nin sirba maaliin ja'a boodarra fedhii kana akkan qabu maatii tiyya abbaa kiyyaaf waa hundaaf ibse ani hojjechuun barbaada
murteesseetiin jira sirbuun fadhaan jeeni abbaan kiyyaas naan hin mormine hagam takka ofitti amantaati wallisaa ta'uudhaaf munaan jee nan taa'an jeen maaliif na beeka waan tokko niin godhoon jeenumaan godhaan yeroo sanatti waan nin godha jeen nin godha waan ta'eef jecha innis na beeka amala kiyya waan beekuuf jecha ni goota amma ati sirbi tanaan jee nan salphistu sin salphisu jeen nama muuziqaa kan beeytaa muuziqaa dalayta anu nama muuziqaati amma kuno sirba sirbuttiin jira mi abbaa kiyyaan jeen akkasi naan jee ayya gaa yoo akkas taate sin geeysa yoo sirbuu dadhabde si dhiisudha mana muuziqaa isa sin geeysa yoo achi dheeyxee immoo sirba wallaalte sin dhiisu naan jee si gale asii na kaastee achi na geeyste baasii na baasiste na dadhabsiiste achi dheeyxee yoo sirba dadhabde si dhiisu beekira jee tole jee achi booda na fidee yeroo jalqabaa wanni barbaadaa turre mana muuziqaa yookaan istuudiyoo gartee wajjin ani yeroo san istuudiyoo mana muuziqaa garaagaratti baaseen beekuun ture mana muuziqaa abbaa gadaatiin dhaqe achumattiin giddi daanyee argadhe qindeessa muuziqaa giddi daanyee nama waan guddaas naa godhe isa achitti argadhe hoggasuma na fuudhee mana isaa nu geesse abbaa kiyyaa wajjin jirra fuudhee istuudiyoo isaa nu geessee hojii isaas nu dhageessee maal jedhee boodarra osuma jennu sirbi meenaan jee muuziqaa akkanuma saampilaa harkumannaadha ani yeroo san sirban barreessuun ture sirba kiyya sirban qabu hunda sirba 12 qaba 12 mataa keessaan qabaan ture mee sirba kee tokko naan jee naadhee nin fixee itti fufee kalammatatis dibbee kanaatiin jaani naaf dhaa maqaa muuziqaa yeroo san jechuun saayinsii muuziqaatiin maqaa isaanii hin beeku sirba kunan yeroo sa'a takka moo akkas sa'a tokkoof akkas keessatti hin fixe waloon qabanne naan jee waloon qabanne hin jeen yeroo san gaan sirbanan waan walaloos barreessan natti hin fakkaatu waanuma yeedala wajjin uumamu na fakkaata akkasumatti nu jedhee dhufe saampila deebii kootu naan jee ni gallee saampila kiyya fudhadhee ni gallee deebi'ee hoggaan dhufu immoo innis muuziqaa fixeen na eege faayinaalii sagalee galeetiin maxxanfame jechuudha. Yeroo jalqabaatiif wallisaa hayyama warraatiin wallise siin arge. Namoonni baay'een osoo nu dhorkan osoo warraa ijoollee wallisna jaanii addaati. Albama san uummanni noo akkamitti fudhate acha keessaa sirbi baay'ee na jaalatame tokkami feedbackiin yookaan yaadni uummata biraa argatte yookaan. Albamni suni dhagahamee jira yeroo sanitti bareedaas ture anarra gaa hagam akka uummata biratti jaalatame isinis beekuu dandeessanii akkanaan ja'a. Chiraas dhaabbadhee muuziqaa irraa if duban deemnee kun haga ammaatti ittuma jira hin jedha. Akkami xiishoo gabbise moo? Jaalaluma uummataatiif jaalalti uummataa hundan caala waan hunda ka caala jaalala uummataatti jaalala uummataa ni qabna galata rabbiif. Garuu namni lafaatisaa argachuu qaba. Wallisan baay'ee carraaqa baay'ee itti hidhamaa. Asin dura gara mana muuziqaatiin kan nama maxxanfamaa ture mee walumaa galatti muuziqaan Oromoo maal irratti argama wallisaan hojiitti hidhamu hojiitti carraaqoo kana maal irraa argachaa jira? Dhugaa dadhabbiin wallisoota Oromoo irraa argachuuf miti haga ammaan tanaatti ka ture dhuguma baasii namuutu haga hanga waan nyaatu irraa qusatee waan uffatu irraa qusatee sirba istuudiyoodhaaf kafalee dalaguu keessa jira wallisaan Oromoo hundi isaa jechuudha. Namni qabaatee yookaan sirba isaa gurguratee sirba isaatirraa bu'aa argatee deebi'ee sirba biraa dalagee iddoon akkuma qabsoo qeerroo ture qabsumarra ture nuti malee kana duras gara faayidaatti nu jijjiiramteen agarree maybe ammaan tana adeemsi ammaan tana jiru immoo gara weebsaayitiilee garaagaraatiin intarteeymentii garaagaraatiin carraan babal'aan ni uumama jeetii yaada karaa intarneetaan peeyimentii intarneetaatiin argannuutiin jechuudha ni uumama jeetii yaada garuu fuuldura haga amma duraatti waanuma qeerroon taate ta'a turre nutis. Kilippii meeqa dalaydee ilaan gaamma? Kilippii laman dalage. San keessaa tokko kan shawaati boodarratti kan dalaydee sani na fakkaata. Boodarra sirba shawaatiin dalage. Kilippii kan hoggaa hojjettu lafaatiin isaa akkam ture? Akkamitti gallakkiste miidiyaa qofaan gallakkifamoo kilippiileen yeroo gallakkifamu
hordoftoota sagantaa kanaatiif yaada kana bal'inaan ibsi. Kilippii kana hoggaa gallakkisnu hojjannee xumurree akka durii manni muuziqaadhaan jiru maxxanstee uummata biraan ga'uudhaaf jechuudha. Karaa dheeraa siif fudhata. Kanaafuu karaa kamiin gadhiifamuu qaba? Karaa Oromoo MP3 YouTube irratti akka fe'amu goone akka uummata bira ga'uuf jechuudha. Karaa Oromoo MP3 YouTube irratti fe'ame jechuudha. Warri YouTube toonni kafalamoo? Warri YouTube dha maybe haga ammaatti ani mallattoos yeroo san mallattoon hin jalqabamne ture. Mallattoon jira garuu ammaan tana mallattoon YouTube wajjin mallatteeffamu ni jira. Yeroo sanitti hin jalqabamne. Isa booda ka jalqabame. Amma abdiin ni jira jechuudha. Mallatteessine. Waliigalatti amma maal irratti argamta? Albama haaraa hojjechaa jirtamoo kilipii haaraa hojjechaa jirtamoo maal sirraa eegalme? Waliigala amma waa hedduu hojjechuu jira. Albama haaraa hojjechuutti hin jira. Hojjedhee gara xumuraa gara persentii 70-80 deemeetiin jira albama xumuruudhaaf. Isarrattis yeroo dhiyootti uummata wajjin wal agarra jeetii yaada. Ayyee sirbi kee hundi siif ilmaan keetiin hin beeka. Ilmaan hunda ni jaalata abbaan. Garuu ilma akka gaariitti irra ergaa namaa dhaqu qaceelloo jabeessa. Sirba kee keessaa kee hedduu ergaa sii dabarsuun ta'uu mala. Uummata bira akka gaarii sii ga'uun ta'uu mala hedduu jaalatta kamiin sirba kee keessa. Sirboota kiyya hunda ni jaaladha. Sirba duraa keessa sirba albama jalqabaa keessaa jechuun shaggooyyee takka hedduun jaaladha. Shaggooyyee achi keessa jirtan hedduun jaaladha. Namaallee way walloo duubaay walloo na way baataa jaalalloo. Shankorto askonora kalbito ajitele mankalo Namalle khoshagoye tabana fayara bimbareche Lemane way modena kabaddu fayato kavatolche Sirba kana Hangafa nuti studio irraa si gargaara. Allee way wallootu bawa alloon way baata jaala alloon Shankortoo askoonora qalbeetoo ashiteelee mankallo Nama allee way wallootu bawa alloon way baata jaala alloon Shambooshee askoonora qalbeetoo ashiteelee mankallo Mee shakkisu akka waliigalaatti artistiidha. Artistiin yeroo baay'ee mudannoo hunda waltajjii garaagaraa irrattis ta'uu mala. Mudannoo yoo qabaatte mudannoo keessan hordoftoota sagantaa kana biraan osoo nu geesse. Mudannoon waan hojjettu hunda keessatti qunnama. Yeroo takka mudannoo garaagaraattis si mudata. Mudannoo waan ati yaadin faassi qunnama. Mudannoon ani amma mudannoo addaa je'ee yaadu gaaf tokko qofa mudannoo takka ta'in ani qabu waltajjii irratti otuma hojjennu namni dhufee na badhaasa waan ta'e na badhaasa namni hoggaa na badhaasu inni kun ammoo dhufee akka nama si badhaasu dhufee fudhata hoggaa inni dhufee fudhatee deebisee fuudhu harkaa buutee inni na badhaasu ammoo deebi'ee fuudhee si ati fudhachuurraa natu fudhata qarshii isaati fudhattu je'ee fuudhee deebisee maal godha deebisee naanna'ee anaaf kiisha naa kaa'e duraan asirra kaa'e deebisee kiishatti. Mee shakkisu sirba kee keessaa tokko kaasna ammaasi Nasra wallaalee sirba jiru. Sirbi sun seenaa dhugaa irratti hundaa'e moo akkamii iccitiin na bira geessis ni jirti yoo ati baasuu baattee na baasa. Sirbi kun seenaa dhugaati yeroo sanitti sobaa miti. Seenaa dhugaati mucayyoo tokkaatu jira waliin baranna turre na jaalatti hoggaan sin jiru kilaasii hoggaa seentu qofa adda baana naafisiin. Ani hin beeku garuu isiitu kana jaalatu beeka malee ani hin beeku.
jaalala isiin naaf qabdu kanammoo gochoota nama jaalatuuf godhamu hundarratti hin argame. Yeroo sanitti ani hoggaa namni abalu si jaalate yoo namni sadii naan jee si jaalattii bara abalu shaakkisoon abalu jaalataa bara hoggaa jaan nin booyaan ture. Kutaa beeka baradhe? Ani kutaa jaan baradhe. Maaltu si jarjarsite hoteelan? Ani hin geenye anaa miti bara isiidha bara anaatu isiidharra wallaale. Ergan sirba baasu boodan ergaan guddadde booda naa galee je waan jaalalli taate malee. Yeroo sanitti ani jaalala san quban qabu. Ani jaalala san quban qabu. Isiin ammoo akkana jaalattuun ijoolletti isin himti ijoolleen dhuftee natti himti hoggaa ijoolleen natti himti ani naara achi booda isii baqachuun jalqabe. Even bakka isiin teessee taphattu hoggaa isiin taphattu bakka isiin teessee ijoollee hojii taphattu guruppii san keessa an kophaatti hin ta'a malee achi keessa hin ta'u. Maaliif waan isii jaalatuuf achi dhaqee naan jaan jeeti sodaadha. Atis namuma sodaatte malee waan dhabamutti. Jechuun nama sodaanni jirti mire waan takka hoggaa keessa seente booda wanni sodaattu hin jiru. Yeroo sana immoo ijoollummaadha jaalala saalafachuun ijoollummaa takka jirti abalu jaalata hoggaa jette inni booyuu tokkafa nama san dheeysu waan san keessan ture isiin ammoo na jaalatti jaalanaaf qabdu san osuma akkas jettu osuma jaalattu osoo isii baqadhu maatii isiitii wajjin sirrii wal beeyna maatii isii bireen dhaqa akka taatee maatii wajjin isii wal na barsiisee maal jechuun akkuma hiriyaa wajjin barannu waliin qo'annu ittiin beeka malee isiin jaalalaaf garuu boodarra tapha kana keessa isinis carraa ta'ee gara biraa deemte anis carraa ta'ee gara biraa mana barumsaa biraatti adda baane isinis galta gara maatii isiitti isiin obboleettii isii bira jiraatti malee bakka biraatirraa dhufte obboleettii isiitirraa obboleettiin sidhaa warra bira galchite achiin adda baane achi booda maaltu eegalame bakka naaf galaa dhufe gochaan isiin gootu san nama jaalataniif akka godhan. Eega isiin deemte booda sareen faana dittiyani eega isiin deemte booda naa gale gochaan isiin naa godhaa turte sun taphni isiin na wajji haasawaa taphachaa turte sun ijji isiin itti na laalaa turte sun ta nama jaalatanii wajjin kontaaktii nama jaalatanii wajjin godhan akka ta'e naa gale anaatu irra wallaalee jaalalaan sirakkee allaga jaalalaa yoomiin bu'ee harkee yeroo sanitti jaalalaa agarre ture achirratti sirba kana hojjedhee jechuudha. Naafi daawwattoonni keenyaas gaa'eetti amma waliin dhaga'u keenya itti na bira geessan turre mee sirba sobdeen na baasifte anis dho'isuuf hin turre sirba kanarraa xiqqishaati sagaleedhaan nu jiiti si gargaara. Nasirra wallaalee jaalalaan sirakkee allaga jaalalaa yoomiin bu'ee harkee mataan itti lixxee kofleensiin taphadhaa harkana qabi jettaa taa'een si daawwadhaa. Anuma si yakkee si karaa makeetii fedhiitee bareeddu irra dhaabbadheeti osoot na jaalattuun si gubbaan dabreeti tan biraa laalladhee if jala goreeti yeroo san ijoollummaa na jira anis nattin suutu ijjitoo babbareeda madaaltii tokkoon hin murtoytu qalbiin tan tootunis garmalee hamilee dheeratti taarkachuu dandeessu irraan kuttee tan jala ceeti. Sirra wallaalee jaalalaan sirakkee allaga jaalalaa yoomiin bu'ee harkee mataan itti lixxee kofleensiin taphadhaa harkana qabjattaa taa'een si daawwadhaa. Sirra wallaalee jaalalaan sirakkee allaga jaalalaa yoomiin bu'ee harkee mataan itti lixxee kofleensiin taphadhaa harkana qabjattaa taa'een si daawwadhaa. Gaafasi amma nam mul'atte taniin ansi godhee si dhabne karana deebite hanga fuute tanaan yoon du'een dhiisu rabbiini.
basin alini Sila isi harke interview isis godhe dasna ja eega sirbi kun bee maalitti dhagame bakka jirtu isi deebisaa qaba. Achi booda nagarrelle. Achi booda nagarre. Maal irratti mee shakkisoo dhaamsi dabarsuu barbaaddu yoo jiraate artii hojjisuu ol qabate haa ta'u haala jiruuf jireenyaati hojii ol qabate dhaamsa dabarsuu barbaaddu namoota galatoomfachuu barbaaddu yoo jiraate carraan si qanna. Dhaamsi nan dabarsuu barbaadu ummanni keenya ammaan tana akkuma jirutti tokkoomaa jirra tokkummaa qabannee tan ammoo cimsachuu qabna waan tokko qabattee gadhiistee booda deebitee sheena'uun hin barbaachisu tokkummaa qabnu kana cimsannee jaalalaan wal qabannee ummata biraattis of jala qabne tokkummaadhaan akka fuulduratti harkaanfannee kaayyoo teenya ta'a itti yaadne san fiixa baafannuun dhaamsa qaba. Garuu afaan qullaa miti kan gargar baanu sirba kee keessaa sirboota kiliipitti hojjette keessaa tokko afeerreeta kan gargar baanu. Ormimaaf nyaara guura. Kolola nyaara kuula nyaara kuula kolola nyaara kuula ormimuuf nyaara guura. Kolola nyaara kuula nyaara kuula kolola nyaara kuula ormimaaf nyaara guura. Kolola yaamisinga gammoojji kolola keechateen baala baase kolola ankoo baara nan beeku koo garaan didachiisu kolola waa'ee keenya na kaase kan manaa ganna baase. Dallaa jalaatti margee hiddi sariitii jarri addaan nu diiguuf ciisaa dhabdiitii wal qabannee shallallaa fuuldura isheeti. Dhuufnee gidduudha jirra amma dhiyaannee beenuu gadaadhaan gallaa irree jabaannee teenyee waliin boqannaa barcuma dhaabne sirbattii kana sirritti baay'een jaaladha. Ergaa isiittis akka sirriin naa dhaga'amu niin fadha. Nutis gaa afeerree jirra kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa sagantaan har'aaf artist Ahmad Awwal yookaan shakkisoo itti keessummeessine asirra goolabna. Naaf inni asumarratti isin dhaamannaa sirbisaa itti fufa ergaa isaatis akka daawwattaniif abdii guddaa qabna. Ani immoo torban sagantaa biraatiin qabadhee isin biraan gahaa har'aaf asumarratti hin dhaabaa nageetti.